Dali harkaan hin lolu Diina ofii malee Nutu iffindeesse Eenyutu nu jaale Eenyutu nu jaale inshallah yaadni naa kenname ibdeetu qabsoo bilisummaa keessatti argamaa ture isaatti kaasinatti fakkaata. Ilaalcha adda addaatu jira moo maalii kan dhuge kan naafisee kaayoo kennu caaluu kan dhoorge maalii kan achi ga'uun hanqisee yaada jedhu odoota adda bilisummaa Oromootii fi cimina isaan dubbanne humnoota adda bilisummaa Oromoo uuman irraa hin qabu barbaada amma tokko yaadni akkamii akka ture sirnaa fi lafa dhalatus humnoota sadiin gabaabsuuf humnoota magaalaa keessa ijaaraman kakka waldaa Maccaa fi Tuulamaa ka dur keessatti gumaaniin tokko isa kana namoota gita adda addaa keessa ture qotee bulaa irraa qabee hamma sadarkaa olaanaatti hojjetaa mootummaatii fi tujjaarota beektota adda addaa yaadninis baay'ee ture akkuma gita adda addaa keessaa bahe yaada garaagaraa akkuma amma dubbachaa jiru bilisummaa barbaadan jira warra wahuma wal gargaarsaa jireenya Oromoo jijjiiruuf of gargaaranii mootummaan isa akka gargaarsufaa qabsaa'uuf barbaadeetu jira barnoota ijaaruu kiliinika tolchuu waan kana fakkaatu. Harki tokko immoo isaan keessaa warra bilisummaatti amanu. Humni lammaffaa kan jiru gaafas humnoota qabsoo hidhannoo irra turan. Humnoonni qabsoo hidhannoo irra turan kuni bakka lafa garaagaraa keessa socho'anii gariin isaanii cunqursuma naannoo isaanii jiru ofirraa buqqisu kun ammoo wahuma sabaa hojjechuuf garuu sadarkaan isaanitti ibsan gabaabaadha. Sadaffaan humnoota magaalaa keessatti hin deebi'ammaas humna dargaggoo sochii bartoota tokkummaa bartoota Itoophiyaa keessatti cimaa dhufe baay'ee polotikaa ammayyaa jala deemuutti itti ijaarus sochii bartoota Itoophiyaa keessatti qooda guddaa qabu humna dargaggooti humna bartootaati yaada maarksizim fa'aa keessaa qabu akka itti ijaaramus wanni hojjetus polotikaan warri sun oofus mirga dimokiraasii mirga hiree murannaa uummatootaa fa'aa waan kana fakkaatu baay'ee yeroo san ture 60 fa'aa keessa humnoota sadeen kanaa jira ka dhaloota adda bilisummaa Oromoo dura ture akkuma boodaas mul'atetti yaadni garaagaraa ture gaafasanis bilisummaatti amanee jira Itoophiyaa jijjiiruu sirna dimokiraasii argamsiisuu warraaqsota addunyaa kan biraatii wajji wal gargaaranii haala ofiillee ka biyyattiillee jijjiirama addunyaa keessattis qooda fudhachuu warra barbaadanii ture. Kana keessaa maddee jechuuf adda bilisummaa Oromoo yaadni garaagaraa ture. Garuu yaada qabsootii yaada dimokiraasiitii kuni sooroma agarsiisaa sooroma yaadaa gita adda addaa keessaa bahe warri qabsaa'u suni muuxannoo adda addaa qaba polotikaa sirriitti socho'us kan adda addaati yaada sooramaa kana keessaa maddee jechuufi adda bilisummaa Oromoo. Warri suni gaafa adda bilisummaa Oromoo tolchu ka murnoota garaagaraa keessaa dhufe kuni baageeji isaanii muuxannoo qaban sana akkasuma fidanii dhufan. Wanni immoo irra walii galan qabsoo bilisummaa Oromoo of dura tarkaanfachiisu mirga Oromootiif falmu
mirga dimookiraasii ka addunyaa keessattis deemaa jiru Itoophiyaa keessatti bakka biraattis deemaa jiru itti gumaachuu mirga Oromoo raggaasisuu Oromiyaa argamsiisuutu ka isaan irra waliigalan hundeedhaan kan yaadni immoo yoo keessa bal'inaan laallee ka Itoophiyaa jijjiiruu jirus biyya Oromoo walaba ijaaruu jirus hundinuu ture jechuuf waan haaraa miti. Kuni akkamitti furamaa qabsoo dimookiraasiitii gaaffii jirutu ka'a. Ka irra waliigalan ka hundee tokko warri adda bilisummaa Oromoo jaarees ka isaan dura turees isaantu murteessaa miti uummataatu murteessaa hin qabsoofnaa fi mirga uummataa kan argamsiisuu fi mirgi sun ammoo akka itti mirkanaa'u qabsoon bilisummaa gaafa bakka kana geesse uummanni keenya hiree isaa murachuun self determination mirga hiree murannaa karaa sagalee uummataatiin maaliif seeraanis isaatu barbaachisa fudhatamaadha. Achi gahuuf uummata keenyaatu mirga kana qabaa. Jalqaba gaafa Itoophiyaa keessatti dabalamnu injifatamnee cabneeti humnaan cabnee. Amma immoo mirga keenya deeffannee hiree keenya murteeffannaadha. Mirgi sun ammoo kanaanii karaa referendamiitiin hojiirra ooluu danda'a. Uummata keenya achi geenyaadha. Kana karra walii galame yaadni garaagaraa jira namni ka kokkoo nu godhu ka gaaffii soqqotaa kan yaadadhu warra Itoophiyaa dimookiraasiisuu deemuu fi warra bilisummaa Oromiyaatti amanuutu wal dura dhaabbachaa jira. Kuni ani akka argutti rakkoonatti tahee rakkoo guddoo ta'e natti mul'anne ture. Maaliif jenne addi bilisummaa Oromoo front jaarmaa uummata bal'aa kanaati. Namootaatu waan isaan gita adda addaa keessaa dhufee itti makame ka akeeka siyaasaa akka komunizimii qabullee maarchistoonnis jiru kun jira warri amantii hordofu jira hundumaa keessa jira akka amma jaallan haasawanis bitoota adda addaa keessa nama hunda keessa jira. Egaa kana hunda waliin qabatee kan deemu ilaalchi siyaasaa adda addaa hangi tokko keessa jiraachuun dhibdee guddoo ta'e natti mul'anne ture. Qabsoo raayis nan hambifne miseensota hedduus hin hambifne. Kuni qabsoo guddoo miidhagseehu garuu yoo miidhee jiraate warra seenaa qoratutu heegere gargar baasa. Warri seenaa qoratu yoo baalaanshiitii jedhame baalaanshiitii siyaasaa waan qabsoon Oromoo hangam har'aa hojjettee argamsiifteef dhibdee isii mudatte keessaa yoo kuni rakkoo fidee ta'e seenaatu gargar baasa. Hangammaa garuu if dura deemaa jirti qabsoon. Oromiyaan durii turre lafa adda bilisummaa Oromoo dhalattuu fi yaadni kun lafa kaa'amu afaan Oromootiin hojjetamaan turre har'a wanni dubbannu waan biraati. Gaafa adda bilisummaan Oromoo dhalate wanni ture gara biraati. Amma bakka keenya irraa ka dubbachuu qabnu warri immoo kanaan mallee kookoo walitti godhu qabsaa'ota Oromoo tahee ajaa'ibatti ta'an akka kiyyetti muuxannoo mana kiyyaa irraa dubbatu. Maaliif hojjettanii gaafammaa mootummaa keessa ture adda bilisummaa Oromoo mootummaa Itoophiyaa keessa ture warra dura dhaabbate maaliif adda bilisummaa Oromoo kana keessa seenee walabummaa barbaanne karaan kun nun baasu kajee lakkoofsaan baay'ee xiqqaa warra sadiin takkaa waliin dhabe akka nama tokko inumaan hin galateeffadhe irra turan dubbisanii hanga xiqqaan har'a ka rakkisaa jiru jala sanii miti. Warra gaafas waan kana keessatti qooda fudhate faatu maaliif garaagarummaa yaadatu nu rakkisee jedhu. Inni kun baay'isee na dhibaa kana faarratti akka namni yeroo dabarsine gochuu barbaachisa. Kanummaa immoo